Ashamar Kafune kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media kun sagantaa oduu Oromiyaa Global Media ti oduu waliin Anibsaa Gadaati dura dursuun hangafoota oduu Ustaaz Ahmad Jabal erga filannoo keessaa bahanii booddee sagaleen kennamuuf hin dhagahameera. Namni Itoophiyaa lammummaa Ameerikaa argachuuf jecha sobeera jedhame to'atuun beekameera. Biyyoonni hiyyeeyyiin talaallii dhabaa jiru jechuun dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Siwiidin seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaaf ministeera muummee aanguraa buqqisuun beekameera. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media channel keenya subscribe gochuun odeeffannoo waayitaawwan akka isin bira gochuu dandeettu. Amma oduu bal'inaan Ustaaz Ahmad Jabal erga filannoo keessaa bahanii booda sagaleen kennameefira. Ustaaz Ahmad Jabal magaalaa Jimmaa keessatti mana maree bakka bu'oota uummataa seenuuf paartilee siyaasaa afur waliin dhuunfaadhaan dorgomaa kan turan yoo ta'u, filannoon ga'uuf guyyoonni muraasni yoo hafan dorgommii kana keessaa sababa dhuunfatiin bahuu isaanii beeksisanii turan. Akka qondaaltonni filannoo magaalaa Jimmaa ganda hirmaataa Markaatoo irraa odeeffannetti waraqaan filannoo osoo Ahmad filannicha keessaa bahuu hin beeksiseen dura maxxanfame waan tureef Oma gochuun akka hin danda'amnee fi namoonni sagalee akka kennaniif ta'aniiru. Jiraata kutaa bulchiinsa Georgia kan ta'e namni Itoophiyaa tokko lammummaa Ameerikaa argachuuf jecha sobeera jechuun to'annoo jala oolfamuu isaa qajeelcha haqa Ameerikaa ibsa baaseen beeksiseera. Namni Itoophiyaa yakka walii dhahuudhaan himatame kun obbo Muzammir Abbabaa kan jedhamu yoo ta'u, ga'eessa umriin isaa waggaa 65 ta'edha. Namni kun Itoophiyaa keessatti bara mootummaa Dargii goolii diimaa ture keessatti hirmaannaa qabaachaa ture hin dubbanne jedhameera. Manni hidhaa fi bakka itti nama hiraarsan magaalaa Diillaa keessa turetti sadarkaa dhuunfaa isaatti qorataa ta'e akka tajaajilu himne. Qajeelcha haqa Ameerikaa dhiyeesse kun ni ibsa. Mana hidhaa sana keessatti obbo Muzammir namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiif jecha hidhaman miidhaa qaamaa hamam akkasumas dararaa tureera himannaa jedhutu irratti dhiyaate. Himannichi akka jedhutti obbo Muzammir lammummaa Ameerikaa kan argate karaa seeraan alaatini. Kanaaf ammoo akka sababaatti kan eere namni kun goolii diimaa keessatti hirmaachuun isaa osoo beekameera ta'e lammummaa Ameerikaa hin argatu ture. Kanaaf kan ta'e jedhamee dhoksameera jechuun ibsameera. Dabalataanis ilaalcha siyaasaa isaaniitiin nama kamirratti yakka hin hojjanne kan jedhu sobeera jechuu ibsichi kun agarsiise. Yakka mirgoota namummaa keessatti hirmaachuu dhabuun alatti akka seera Ameerikaa jedhutti namni lammummaa argatu tokko kan yakka hin raawwannee fi hin hidhamne ta'uu qaba. Namni yakka mirgoota namummaa raawwatan Ameerikaatti biyya hin qaban jechuun qajeelcha haqaatti garagaran yeroo abbaa alangaa dhimmoota yakka Niikulaas Ilmaa Kaawid dubbachuu isaanii ibsicha irratti heerameera. Yakkawwan raawwataman kan baroota hedduu lakkoofsisan ta'anillee qajeelcha haqa Ameerikaa namoota biyya ofii isaanii keessatti yakka raawwachuun Ameerikaa galuudhaaf eeyyama isaanii dhoksaan barbaadaa turan adabeera. Itti dabaluun akka ibsi kun jedhutti Ameerikaan namoota yakka irratti raawwatameef da'oo taati. Namoonni yakka miidhaa geessisuu raawwatanis ammoo cal'ifamanii bira darbamuu hin qaban jechuun bulchaan kutaa bulchiinsa kaaba Joorjiyaa aab alangaa waliigalaa yeroof kan ta'e Kurturiiksaan dubbateera. Sobni Muzammirii fi gocha badaa inni hojjete haala nama gammachiisuun amma saaxilameera. Yeroo ammaa kana itti gaafatamaa ta'a. Qaamoleen nageenyaa kana saaxiluuf hojjetan ogeessota seera. Angootaa fi qaamoleen biroo nan galateeffadha jedhaniiru. Haqni ni baha jechuun kutaa biyya Albaamaa fi Joorjiyaa keessatti ogeessi addaa qorannoo nageenya biyya keessaa olaantummaatiin kan geggeessu Kaatiriinaa Waaberger ibsee jira. Obbo Muzammir lammummaan isaanii karaa seeraan alaan argataniiru kan jedhu himanni lammaffaa kan irratti dhiyaate yoo ta'u, lamaan isaaniitu yakkamaa ta'e argamnaan tokko isaatiif hidhaa waggaa 10tu isa eeggata jedhameera. Kana malees lammummaan isaanii akka irraa fudhatamus ibsichi kun addeesseera. Ameerikaatti wiirtuun bara 2009 keessa hundeeffame namni yakka mirgoota namummaa sarbuu raawwate yakkawwan waraanaatiin kan himataman yookiin kan shakkaman duguuggaa sanyii kan geggeessan namoota dhuunfarraan gidiraa kan geessisan ta'ee jedhanii kan beekaa nama ajjeesan gocha ijoollee durbaa dhaqna qabuu kan raawwatanii fi namoonni loltoota calalan murtiitti ni dhiyaatu jedhameera. Naannoo Sidaamatti adeemsi sagalee kennuu irra deebiin eegaluun beekameera. Naannoo Sidaamatti buufataaleen filannoo 2000 ta'an irra deebiin guyyaa har'aa banamuu hoogganaan boordii filannoo damee naannichaa Firiw Baqqalaa himaniiru. Sagaleen kunis guyyaa keessaa sa'aatii 5 irraa jalqabee hanga galgala keessa sa'aatii 12tti akka itti fufuus eeranii jiran. Naannoo Sidaamatti naannolee filannoo hunda keessatti sababa hanqina waraqaa filannootiin adeemsi sagalee kennuu addaan cituunsaa walitti qabduun boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa adde Burtukaan Miidhagsaa wixata himanii turani.
biyyoonni hiyyeeyyiin talaalli COVID-19 karaa sagantaa gargaarsa Covaxin argatan hedduun isaanii yeroo ammaa hanqina talaalli isaan mudatee akka jiru dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Kursaan olaanaan dhaabbatichaa Dr. Bruce Alward hanga ammaatti sagantaa Covax jalatti talaalli doozii miliyoona 90 biyyoota 131 raabsuu ibsaniiru. Garuu wayita vaayirasichi daran tamsa'aa jiru kanatti talaalli raabsame kun baay'ee xiqqoodha jedhaniiru. Hanqinni kun jiraachuun kan baramee fi yaaddoo kan uumedha. Wayita biyyoota Afrikaa tokko keessatti weerarri vaayirasichaa marsaa sadaffaan mudatee jirutti biyyi isaanii weerara vaayirasichaa wal'aansoo walqabaa wayita jirtutti pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Seeraa Raamaafoosaan biyyoonni dureeyyiin ofittummaadhaan talaalli walitti qabatanii irra taa'uu hin qaban jedhaniiru. Akka Afrikaanitti hanga ammaatti talaalliin doozii miliyoona 40 qofatu raabsame kan jedhan qondaalli kunis baay'ina uummata ardichaa keessaa 200 gadi kan ta'edha jedhaniiru. Mootummaan isaanii Covax waliin ta'uun akkaataa talaallicha Afrikaa keessatti oomishuun baay'isuu danda'amu irratti akka hojjetu simee jira. Talaalli COVID-19 karaa qixa sirrii ta'een biyyoota addunyaa akka walga'u keessattuu biyyoonni hiyyeeyyiin akkamiin talaalamuu akka danda'an irratti hojjechuuf bara darbe kan hundeeffame Covax hanga xumura bara 2021tti talaalli doozii biliyoona 2 addunyaan ga'uuf karoorfate ka'e. Covax irraa jireessi isaanii biyyoota hiyyeeyyii talaalli dhiyeessaa tureera. Paarlaamaan Siwiidin ministeera muummee biyyattii Stefan Löfven amantaa irraa dhabuun aangoo buqqisuuf sagalee kennuun beekameera. Seenaa Siwiidin keessatti yeroo jalqabaatiif ministeera muummee himata amantaa irraa dhabuu jedhuun aangoo buqqaan keessaa tokkodha. Miseensota paarlaamaa 349 keessaa 181 wixinee paarlaamaaf dhiyaate kana wayita deeggaran. Miseensonni 51 ammoo sagalee kennuurraa of qusataniiru. Hoogganaan paartii Sooshaal Dimokiraatik Stefan Löfven aangoo bu'uuf turtii torbaan tokko qabu. Yoo hin bu'an ta'e ammoo paarlaamaa biyyattii diiguun filannoo idileen alaa akka geggeeffamu waamicha gochuu qabu. Murtoon hanga karaa seeraan daangessuu wal qabatu irratti walta'iinsa hundeessan paartii Green jedhamu wayita wal dhabdee walta'iinsa hundeeffatan keessaa bahuun deeggarsa dhokkataniiru. Yoo ministeerri muummee aangoo buqqifaman murteessina. Afaayin paarlaamaa paartiilee 2 yookiin 2 ol hirmaachuunis mootummaa haaraa hundeessuuf marii eegaluu qabani. Paartiin Sooshaalisti Siwiidin keessatti Leeft paartii wal dhabdee himannaa karaa gamoowwan haaraan ijaaramanii murteessa irratti uumame hordofuun mootummaan biyyattii deeggarsa qabaachuuf dhiisuu adda baasuuf akka filannoo murtaa'u torbaan darbe waamicha dhiyeessee ture. Paartiin Löfven tarkaanficha deeggaruu dhabus fedhiin paartiilee mormitootaa guutuuf jecha karoora baasee sakatta'uuf walii galus tureera. Filannicha akka geggeeffamu paartiin Naashinaalisti Siwiidin Dimokiraatiks jedhamuun kan dhiyeesse yoo ta'u paartiilee mormitootaa biroo lamas deeggaraniiru. Hanga filannoo waliigalaa biyyattii fulbaana bara dhufu filatamutti mootummaan haaraan hundeeffame kamiyyuu aangoo irra tura. Kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa Oromiyaa Global Media Afaan wajjin turtii gaarii.